Kana kan itu orang kami mana marah tu, ada ju. Surah Isa ganama gargar post bodu suni tishawa ya bulti ya du ila ya rabbi ki asimata qabata ni mambo ajunjo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warra amantaa biraas akkam jirtu jajabaattu. Warroonni amantaa biraa keessaahu baga ayyaana du'a ka'uu Yesuus Kiristoos geessan isiniin jedha. Jechuun yoona jala jiraattan hin beeku akka carraa taataniiti. Warri Islaamaatis salaamataa isiniin jedheen jira. Wanni mata duree qabadee dhiyaadde shayxaanni yookaan ibliisni nama adda baasuu irratti waan hedduu yaada. Ijoollee dheengadda lammaan wal agartee dheengadda reefa wal agartee ibsishaadhaa fi makii namoonni adda addaatti yaada waan xiqqoo takka waan ashitti dhaabbilee akka qoosaa wayiitti dubbattee daarii qabanii diinonni garaagaraa ibsishaadhaa fi makii addaan baasuudhaaf yaalaa turan jechuudha. Ibsishaanii makiin inni fi ibsishaan wal dhabuu irratti namni hedduun hojjetaa jira jechuudha. So akka carraa taatee ashittiin dhaabbilee waan ibsishaan keessaan wayii haajaa wayiitti dubbatte namni kamiyyuu waan akkanaa numa qaba. Yookiin jaalachuu mala duraanis ashittiinii fi ibsishaan wajjiniin hariiroo turanii akka waan inni keessaan dhaqee miiseejii barreessee bakka makiin hin jirretti anaafatti wal arguu qabnaa jedhee barreessee ture fakkaata. So isiin waan kana FB gara FB irratti qeeqxee turte barreessitee turte barreeffama dheeraadha. So barreeffama dheeraa sanallee isiniif hin qaban xiinxaltan jechuudha. Sanaan booda namoonni hedduun diinonni ibsishaa warri ta'an waan kana fudhatanii asii achi fiigaa turan dabbaal sabboonaa argee jaal ibsaa wanni kun kan ta'e TikTok irratti jechuudha bal'inaan kan faffaca'aa jiru garuu isiin gara FB irratti maxxansitee turte jechuudha waan kana jechuun waa'ee sargii illee kaaftee turte aruuza irratti hin argamne ashittiin aruuza ibsishaatii fi aruuza makii irratti kaayiroo teessee kaatee bakka sanatti hin argamne garuu Hamzaan argamee jira affeeramtee illee diddee wanni jedhus ni jira. So wanni kun waan kana barreessitee turte jechuudha. Quuqaas turte yeroo takka ilmoo fa'aa waan adda addaatiin quuqaa turte. Sana booda ergi ajandaa miidiyaa ijoo ta'een booda guyyaa har'aa Dr. Asliin qabee walitti lamman jaraayyuu walitti qabee fidee araarsee jira. Ibsishaan baay'ee miira keessa galee maqaan balleessite jedhee booheera. So waan kana qabadhee dhufeen jira hanga dhuma sagantaa kanaatti nu waliin turaa nu jajjabeessaa isiniin jecha sagantaan kun itti fufee jira jechuudha. Gara Asliitti osoo isin dabarsiin duratti ashittiin ijoollee baaleeti. Ibsishaanis ijoollee baaleeti. Makiin ijoollee Harargeeti. Hamzaanis ijoollee Harargeeti. Jarri kuni wal jijjiiran jechuudha. Akka waan xiiqii wayii na fakkaata. Dubbiin kun akka namoonni takka haasaa turanitti ibsishaanuu ashittii kanaan wajjin waliin haasaa ture na fakkaata duraan. Waa'ee jaalalaa waliin haasaa turanii. So ashittiin akka tokko Hamzaan ashittiitti boone dhiisee jechuudha ibsishaan ofumaafuu. Booda ashittiin ibsishaa kana utuma jaallattu Hamzaatti heerumte. Booda Hamzaan immoo ashittii immoo ergi fuudhee ka'ee ibsishaan jaalalli qabee jechuudha ashittii. Ashittiirraa jaalalli isa qabee. Sanaan booda miira keessa galee akka Hamzaan ijoollee keenya baalee fuudhee anillee ijoollee Arsii fuudhee ashittii garaan gubuu qaba. Ijoollee Harargee fuudhee ashittii garaa gubuu qaba jedhee fuudhee jechuudha. Gizee fuudhuu kana keessatti makiin hedduu ibsishaan hedduu harka namaa jaalala namaa hedduu irra waan jiruuf waan haqni namaa hedduun biratti badee jiruuf والمحسنات والمحسنين والموسنون والموسنات والطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات jedhama waan ta'eef rabbiin waan inni harka shamaraa hedduu miidhaa tureef jazaa kaffalee jechuudha. Booda jaartiin isaa kan nama gammachiiftu miti hedduu miira gammachuun qabdu. Sanaan booda ashittii kana suusee jechuudha. Ashittii barbaade jechuudha. Ashittii gizee barbaadu kana keessatti wal agarraa yaada jedhu kaaseefii ture jechuudha. Ashittiin sanaan booda aaruu kana garaa qabdi waan taateef saaxilte jechuudha.